السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتنا ردفتوني كان على أبا مسلم. الربرنوت هالا برباج ساتي توكو سنيف كبدر فيتين جرا. وري عريني رجعنا لك يرفتن أنا أعرفه بجنا جي عندفتن. برنوني الرمال يوخن عن جتن تاتي برنوني الرا سيتينجي أباش نجتشو سيتينجي برباج شفتو سيتينجي تريممو قبضن سيتينجي واي تيك توكرتي سيتينجي شنن تنا اسندونو سرفتشو قبضن يجتشو سيتينجي شنن تنفهم فايدة قد قد قبو سيتينجي شنت عجائبات كولين لا settingin tun faayidaan sii faayidaa gurguddoodha takka waa'ee koomantii irratti taan heestiriidha waa'ee waan ati fayyadamtee dabarsiteetii fi viidiyoo tokko yoo si duraa bade jechuu yoo fakkeenyaaf laaltee kaayyachuuf barbaaddee viidiyoon san sitti tolee lama dalaaluu barbaadde osoo viidiyoo san barbaaddeen harkinne bakkuma heestirii ta'e keessa bakkuma tiktookiin kee firra qabee sii kaa'u jira achuma keessa dheetee ilaaluu dandeessa yoo firraa dilee godhuu barbaaddes dilee firraa gootaa jechuu achi keessa hanga dilee gootu dilee jisin ta'u. Itti aantu jechuun akka namni viidiyoo kee buufachuu hin dandeenye hayyama keetiin alatti feetu akka namni buufatu goota feetu akka namni hin buufanne goota jechuudha. Itti aantus waa'ee diwiitii jechuudha. Diwiitii akka namni viidiyoo kee godhuu hin dandeenye taante itti aantu daataa keessan hin finne jechuudha. Tiktookiin akka daataa keessan isiniif qusatu keessaaf warri waayifaa xaqqamamtan illee rakkoon qabu warri daataa xaqqamamtan faan bakka tana likkitti tolfachuu qabdan jechuudha. Taan shanaffaa itti aantu koomantiidha. Waa'ee koomantiiti. Taan ammas haala karaa gabaabaadhaan waan inni firra qabee taa'u ofirraa hiixee karaa gabaabaadhaan bakka firii tiktook irraa argachuudha jechuudha. Mee warri chaanala keenya faarii taatan amma seenaatii akka dabarnoota adda barraa kallattumaan sabiskiraayib godhaa. Kunooti abbaa muslim jettanii barreessitan. Kunooti 333 godhuu qabdanii jechuudha. Yoo akkas gootan malee chaanala kiyya dura irratti isiniif hin baasu sarchi gootan achi booda kunoo gaddeentanii kunoo laal abbaa muslim kajoo kaloogoo jirra jirtu qabu kana irratti ni tuytan kunoo sabiskiraayib gootan barnoonni keenya gizee gaddiifne nama hunda dura akka isin dhaqqabuuf mallattoo oolii tanarra kaayyattanii jechuudha. Obboleeyyan kiyya viidiyoo hedduutu as jala jira viidiyoo kana seenaa irraa taqqamamaa viidiyoon kun viidiyoo addaan akkaan isin taqqamu iimeela paaswordii isaa dhabdan fa'aa akkaataatti harkattan bilbila keessan akkaatuun hin anneef waan sirreeffachuu qabdan seetingii sadii hatattamaan ofirraa cufuuta qabdanii fi waa hedduutu as jala jira feesbuuka karaa foolowaa jijjiiruudhaaf akkaataatti iimeela banatan akkaataa paaswordii waa'uma feetee tas duraa baddeetti harkattuu barnoota hedduutu as jala jira obboleeyyan kiyya seenaa taqqamumaa chaanala kana piliis sabiskiraayib seenaa naa godhaa na gargaaraa amma kallattumaan karaa barnoota keenyaa dabarru tiktookoo keessan keessanii galtanii jechuudha ani amma kiyya keessa seeneetiin jira. TikTok keessan keessanii galtan tokkoffaa irratti maal laalla viidiyoo ati gadhiifte jechuudha akka namni daawuloot hin godhanne san godhuudhaaf tuqaa sadii as gubbaa tananii tuytan ni agartanii tananii tuytan nooti seetingii tanarratti ni tuytan jechuudha. Seetingii enda piraayifee kiiteetu tanarratti ni tuqatan piraayifee siiteetu tanarratti ni agartanii kun olaatana isiniin garsa sarara isinitti godhee. As keessanii galtan piraayifee siiteetu tana keessa gaduma dhuftan no daawulood teetu tana ijaan agartanii nuti daawuloodii tanarratti tuqatan jechuudha. Yoo amma akkanatti ofii jiraate jechuudha viidiyoo daawuloodii teetu tana ofii yoo jiraatte namni abbaan fadhee viidiyoo keessan daawulood godhachuu hin danda'u jechuudha. Yoo ammoo akkanatti oon gootaniif namni hundinuu viidiyoo keessan daawulood godhachuu ni danda'a jechuudha. Sanumaafuu akka isinitti tole godhaa namni viidiyoo keessan akka buufatu yoo hin barbaanne ofii godhadhaa yoo akka namni buufateetti xaqqamamu barbaaddan oonii godhadhaa irraa deebina. Seetingiin lammaffaa viidiyoo keessan akka namni duwwii ittiin goone jechuudha. Isinii galee akka namni duwwii ittiin goone seetingii lammaffaa tanaas sirreeffachuudhaaf bakkuma reefu san tuqaa sadeen san irra ni tuytan seetingii enda piraayifee kiiteetu tanarra ni tuytan piraayifee siiteetu tanarra ni tuqattan. Asirratti tuqatan gaduma deemtan kunootini gartanii diwiitti bakka hedduu sana asirratti tuqatan kunooti laalammaa ka duraa kun maal jaa bakka tokkoffaa kanarra yoo godhatan namni hundinuu viidiyoo keessan diwiitti godhuu ni danda'a jechuudha. Kanarra yoo kaayyattan ammoo nama foolowaa isiniif deebisee jechuudha takka ka fooloo isin godhe takka ammoo ka gisee isin gaafattan isiniif deebisee jechuudha fooloo teessan san bichaadha. Tan ammoo nam tokkollee nu akka
duwit video keessan godhuu inumaa hin dandeenye jechuudha. Saniif isin gargaarti jechuudha. Video keessan akka abbaan fedhee duwit hin goone yoo barbaadan kagadii kanarraa kaayyatan namni saahiba keessan ta'ee jiru bichaan akka duwit godhu yoo barbaadan kan lammaffaa kanarraa kaayatan namni hundi akka godhuu danda'u yoo taate kunoo kanarraa kaayatan isin kafeetarraa kaayyatan irraa deebinu amma seetingii sadaffaatti dabarree jira. Seetingii sadaffaatti itti dabarru seetingiin sadaffaatis bakkuma ammaa tanarra ni seentan seetingii enda piraayifeekii tanarra ni seentan gaduma deemtan kunoo ni agartanii min khaliifii jala jiru kana aktiiviitii kajoo kana kunooti asirra ni to'atanii jechuudha. Wanti guddaan as keessa jira. Asee nuti kun ibsitan kunooti wech istirii kajoo kana irra to'atanii ilaaltan kuni amma viidiyoo isin duraan amma dura laaltanii jechuudha. Viidiyoo isin amma dura laaltanii dabarsitan jechuudha. Viidiyoon hundinuu viidiyoo barbaadan as keessaa argachuu dandeessan. Kan isinitti tolee kan amma dura laaltanii dabarsitan yoo jiraate kunooti as keessaa akkanatti isinii gattarreessaa jechuudha. Viidiyoo kana amma yoo barbaadan viidiyoo kana yoo barbaadan dileet gootan yoo feetan ammoo deebitanii ammaa saariirraa laaluu dandeessanii jechuudha viidiyoo kana. Mee ammaa nama viidiyoo tokko haa laalu. Noo laal akkana laaluu dandeessa. Viidiyoo kana yoo ofirraa haquu koo barbaaddu taates akkana gooteetii irra qaqqabdeetuma kunooti dileetiin tun ni jirti ofirraa dileet goota. Viidiyoo kana guutuu isaa jechuudha bakka takkattiin ofirraa haquu barbaade yoo keetu taate bakkuma salleektii tananii agartanii ta'anii nama irratti irraa hin deebi'a. Kunooti salleektii tananii agartanii kunooti kunoo salleektii san irratti to'attanii jechuudha. Asirra inni to'ama salleektii irratti guutuu isaa kunoo tagalaanii agartanii salleektii haala waachii istiriiteetu kan irratti guutuu isaa jechuudha. Kunoo dileed 180 jechuudha viidiyoon inni ilaale. Ani nama duraa sirraa haqaa jiru akkasi firraa hixanii yoo barbaadan namoonni dhiifatanii viidiyoo isinitti tole tokko tokko inni sirraa haquu dandeessan. Amma kajalaa kana waliin ilaallaa jechuudha. Kajalaa kun koomantii istiriidha. Mee kanaas ni seenna. Wanti kun hundinuu amma namaanan miseejii koomantii irratti ergee jechuudha viidiyoo isaati irratti. Isin galtee jirti geetiin adda addaa koomentii ergitan ta'a amma dura namaa ergitan ta'us as keessa dhuftanii tuma laaluu dandeessanii jechuudha karaa gabaabatti as keessanii baana sarchii istiriidha. Waan isin sarchi gootan jechuudha. Mas keessatti waan inni sarchi godhee firii 26 jira. Isin galee sarchi istiriidha tun amma irraa deebitan karaa seetingii sadaffaatti dabarree jira afuraffaatti dabarree jira. Seetingii afuraffaatti sirreeffachuudhaaf kunoo asumarra ni tuutan. Seetingii ni seentan. Seetingii seentaniitii gad dhuftan xiqqoo. Seetingiin afuraffaatuun faayidaan sii maal yoo naan jettan seetingiin afuraffaatuun bakka firii moobaayil ta'e sanirraa argachuu dandeessan jechuudha. Bakka banaa bakka guddoo takka wanti isin nama duruuf qabaman ta'e isin duraa qabdee taa'u jirtu kunoo as keessa mani seenna isiniin garissa bakkeetu yoo isiniin galin kunooti firii ispiikii jaa noola kana keessa ni galtanii jechuudha. Ni galtan amma bakka tana ani amma waan nama ammatti irraa haqu jiruu fi narraa bakka hedduu qabeen jiru jechuudha. Isin amma amma duraa saquu dhabuu maltaan amma heddumaa naqeef akkanas 00 naan jee malee meegaabaaytii 3 na duraa qabeen meeda waan fiilmii lama maal qabachuu danda'u jechuudha. Asirra tuutan kiliir ni gootan waan daawuloo gootanii isin duraa bakka qabee jirammaas asirratti illee irraa tuutan kiliir ni gootan isin galee jira jeetiin adda addaa kun olaal asii jechuudha bakka irraa tuutan kiliir nola kanaa jechuudha. Amma ibbooda ni deebina. Seetingii afuraffaa keessa galee jira jechuudha. Seetingii shanaffaa keessa deebinee jira. Seetingii shanaffaa tunis faayidaan isii maali yoo kanaan jettan taate seetingiin shanaffaa tunis maali faayidaa yoo jettan keessaaf warri daataatti qabaman jechuudha. Daataan keessan akka isiniif qusatamuuf wanti kun waan barbaachisaa waan likkit itti yaaduu qabdan jeetiin adda addaa daataa warri qabaman warri waa'ee faatillee ndiisi rakkoon qabu warri daataatti qabamaniif daataa akka seef isinii godhe jechuudha. Akka daataa keessan hedduu isin duraan nyaanne baakeejii ta'us niira ta'us woomatti qabamataniitu akka hedduu isin duraan nyaanne isiniif godha. Seetingii teessan keessan galtan ammaas kunootii gaduma dhuftan xiqqoo gaduma dhuftan kunootii daataa seefarii kana jechuudha. Daataa seefii ta'etu tana ni tuutanii jechuudha. Kunoo amma kiyyaan ongorodheetiin jira keessa yoo kana jiraate ongorodhaa daataan keessan seef isin ta'a jechuudha. Ammas keessatti akka silkiin teessan daataa hedduu nyaanne isin gargaara jechuudha.
Piliis obboleeyyan kiyya seenaa barnoota kana irraa taqamamaa. Barnoonni kun isinillee ni taqamaa irraa taqamamaa. Warri chaanala keenyaan gaammaa sabiskiraayib hin godhatin seenaa sabiskiraayib godhadhaa. Barnoota hedduutu achi jira yeroo dhugaa barnoota seenaatii irraa taqamamaa. Warri barnoota kana duraan hordofu jirtan laayik sheer obboleeyyan keessaniif godhaa. Warri haareen immoo sabiskiraayib godhaa. Walaa guddisnu obboleeyyan kiyya ilmaan Oromoo qaqqaalii barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti nagayaan tura.